Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How's your life, man? Really just I miss you so much. Come to the other channel, Aku English with Oromic. Akkam naguma qabdan jirtani baga jiraatan dhugaa baay'ee si yaade. Baga gara channel kiyya nagaan deebitan. Guyyaa Robit. Guyyaa Oromic kana keessatti akka karoora kiyyatti kan isin dalaguu murteessee gaaffiiwwan inshuraansii bara garaagaraati jechuudha. Asirra gaaffiiwwan ministirii dalaguu kiyya ni yaadatama. Haa ta'u garuu immoo barattoonni kutaa koo lammaffas inshuraansii waan qabaniif isaaniifis waan beekurraa yookaan immoo shiittiiwwan argadhe jechuudha isiniif dalaguuf murteessee jira jechuudha. Kanaaf ennaan guyyaadha shiittii yookaan immoo inshuraansii bara 2012 isiniif dalaguu barbaada jechuudha. Kanaaf 2012 yookaan immoo 2020 jechuudha. Kanaaf gaaffiin ani irratti focus gochuu danda'u gaaffiiwwan booklet koodiin yookaan immoo koodii isin ilaaltan koodii 54 kan argadhee harkaa qabu jechuudha. Sabe koodii 1 jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan kunniin gaaffii baay'eedha. Gaaffii 220 keessaa gaaffiin ani isin dalagu jechuudha. Shiitii hundarraayyuu gaaffii grammar party fi gaaffii speaking party yookaan immoo communicative party isin dalaga jechuudha. Communicative activities akkasumas immoo grammar party dalaga jechuudha. Maaliif ennaan grammar party fi communicative party haala tokkoon baay'inaan waan ba'uuf akkaataa mati deebisan qofa isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf kallattiinaan guyyaadhaa gaaffii 40 isiniif dalagu barbaada. Gaaffii 40 haadha isin dalagu keessaa gaaffiiwwan kamiin jalqaba gaaffii grammar party jalqaba jechuudha. Wanti blackboardiidhaan isinii barreessuu dideef yeroo dheeraa na fudhatu jechuudha. Gaaffiin 40 kuni yeroo dheeraa waan na fudhatuuf kanaaf gabaabsachuudhaaf taa'ee isinii ibsuu barbaade. Kanaaf haga dandeettan na hordofa. Alright. Gaaffiin booklet koodii 54 jira kan dalaguuf qophaa'e jechuudha. Yookaan immoo yoo shiitii kana qabattan koodii kana qabattan kan bara fedhayyuu ta'uti yaa koodiin garaagarummaa isaa ta'uun isaa beekamaadha. Isin gaaffii bakka grammar party jiru yookaan jalqaba jira yookaan qixxee jira yookaan dhuma jira. Kanaaf barbaaddanii soqachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf ennaan asirratti shiitii kanarratti kan jiru grammar party gara dhumarratti jira. Gaaffii 83 hanga gaaffii 120 jechuudha. So question number 83 to 120 are incomplete sentence. There are 4 alternatives, words or phrases A to D given below. Each question choose the word, okay, or phrase that best completes the sentence and blacken the letter of your choice on the separate answer sheet provided. Gaaffiin ay samadha. Gaaffii A fi haga A haga D jiran keessaa tokko fudhadhuuti gurraachessi jechuudha. Sheet irratti yookaan immoo answer sheet irratti jechuudha. Kanaaf kallattiimaan gara gaaffiitti dabarru jechuudha. Gaaffiin tokkoffaan maal jedha yookaan immoo gaaffiin 83ffaan maal jedha? Asirra 83ffaadha. Isin bira tokkoffaan ta'uu danda'a. Gaaffiin 83ffaa grammar party maalidha? The more people come to the party, then comma, then blank space, food will be needed. Kanaaf gaaffii kanaaf deebisni kan tokkam A the less, B the more, C the most, D the least. So the best answer for this question is C the most actually. C actually. Kanaaf ennaan the more people come to the party, the most food will be needed jechuudha. Kana jechuun jechuudha uummanni namoonni baay'een gara paarii yookaan dhufan taate akkasumas immoo nyaata baay'ee barbaachisa jechuudha. So the more people to come the party, the most food will be needed jechuudha. Namoonni baay'ee yoo gara paartii dhufanii nyaata illee irra caalatti barbaachisa jechuudha. So deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo 84ffaan. 84ffaan my classmate goes to school by bus dash I walk every day. Hiriyoonni kiyya mana barumsaa akka deeman baas jedhanidha. Kanaafiyyuu ana immoo dash hin deema jechuudha. Whereas I walk every day, B because, C since, D so jedha. Kanaaf deebiin isaa 84ffaan A ta'a jechuudha. My classmate goes to school by bus. Hiriyoonni kiyya mana barumsaa yeroo deeman baasidha yeroo deeman by bus. Whereas ana immoo I walk every day jechuudha. Okay, deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. 85ffaan 10 years have passed dash my mother died. 10 years have passed jechuudha. Kun tense present perfectity. Okay, 10 years have passed dash my mother died. A when, B during, C since, D for. So deebiin isaa sirriin C ta'a since my mother died jechuudha.
10 years have passed. Hoggaan kudhan dabree jira hanga haati kee duute jechuudha. Kanaaf yennaan siisachuu jechuudha. Faayidaan isaa grammar keetti maadha? It is starting point. I mean starting point or exact word sennaa jechuudha. Bakka irraa ka'u jechuudha. It's starting point yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf sii taachuu deebin isaa. Sadeetam jaaffaan we have to hurry up. We have to hurry up. Ariifachuu qabna or yookaan we dash be able to catch the bus. Yookaan immoo baasa dhaqqabachuu yookaan immoo qabachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf deebin isaa maal ta'a? We may not. Okay? We may not be able to catch the bus jechuudha. Kanaaf deebin isaa maal ta'a? Ta'a jechuudha. We may not ta'a jechuudha. We out hin ta'u. We shall hin ta'u. We don't ta'u. Kanaaf deebin isaa we have to hurry up or we may not be able to catch the bus ta'a jechuudha. Kanaaf deebin isaa ta'a jechuudha. Sadeetam torbaffaan the hospital has a backup generator. The hospital has a backup generator. Dash there is a power failure. Okay, backup generator yookaan immoo hospitaala keessatti generator dabalataa ni jira jechuudha yeroo ifaan bade jechuudha. Kanaaf there is a power failure jechuun rakkin ifaa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf deebiin isaa the hospital has a backup generator. A in the fact of. B in the case of. C in case D instead jira. Kanaaf the hospital has a backup generator in case, okay, in case there is a power failure. Sababni isaa lamaadha. Hanqina ifaa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. Deebiin isaa C ta'a jechuudha. Okay, sadeetaffaan sleep is not her friend. Sleep is not her friend. Dash the day. During the day. Guyyaarratti baay'inaan hin raftu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. Okay, C ta'a jechuudha. Okay, gaaffii sadeetamii sagalaffaan maal jedha? If I dash her, I would learn more from her jechuudha. Kuni waa'ee conditional type dha. Conditional type isin barsiisa jechuudha. Kanaaf conditional type irratti conditional type kama kan ilaaltee beekuu dandeetta. Conditional type 2 ta'a jechuudha. Maaliif jennaan akkami beektu sa'uusaa? Here is I would ta'a jechuudha. I would jedhee barreessa jechuudha. Kanaaf if I dash her, I would learn more from her ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa A met, B would have met, C have met, D meetera. Deebiin isaa A met ta'a jechuudha. If I met her osoo ishee argee ture, I would learn more from her. Isirraa waa baay'ee baradheera garuu ammoo maal hin taane ishee hin agarre jechuudha. Conditional type 2 irratti jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. Sagaltamaffaan I studied harder in school. I studied harder in school. Kun waa'ee wishing, I mean wishing yookaan immoo wanta osoo hin godhin hafawee jechuudha. Kanaaf jennaan deebiin isaa A will wish. I will wish I studied hard. In ta'u ilaalla. B would wish. C I'm wishing. D wish ta'a. Kanaaf deebiin isaa D I wish I studied harder in school. And so also as with jabadhee qo'adhee baree turedha. Kanaaf hin qo'anne jechuudha. Deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa D ta'a jechuudha. Kaitan more I will dash a decision next week about whether or not to buy a ring. I will dash. Gavin and Demisa, I will make that. Demisa make a decision. Kuni Ingiliffaa keessatti wajjin deemantu jira. Innis make a decision. Make a coffee, okay, have a shower, take a shower. Kunniin jechuudha Ingiliffaa keessatti beekamanii. Kanaaf walumaa galatti I will make a decision. I will make a decision next week about the whether or not to buy a ring jechuudha. Deebiin isaa C ta'a jechuudha. Sagaltamii lamaffaan maalidha? It is a matter of time. It is a matter of time that good thing will come, and when it comes, it will be surprised actually. Kanaaf deebiin isaa it's a matter of time. There is no doubt that, okay, there is no doubt that good thing will come, and when it comes, it will be surprised. Okay, kanaaf deebiin isaa maal ta'a? There is no doubt. C ta'a jechuudha. There is no doubt. Okay, I have a doubt. There is no use. A, we can't be certain. Kanaaf deebiin isaa C ta'a jechuudha. Shakkii kana jechuudha. There is no doubt jechuudha. Shakkiin qabu jechuudha. Okay, it is a matter of time. Rakkina yeroo jechuudha.
rakkina yerooti malee there is no doubt that shakkiin qabu good things will come wanti gaariin jechuudha wanti gaariin good things will come and when it comes yeroo dhufu qabutti ni dhufa jechuudha it will be surprise yeroo sammoo ajaa'iba ta'uu danda'a jechuudha kanaaf deebiin isaa maltaa siitaa jechuudha. Okay, sagaltamii sadaffaan Peter has recognized, okay, I mean Peter has reorganized his files that he can easily find what he is looking for. Kanaaf deebiin isaa maltaa so Peter has recognized his files so that B such that C that is D at that deebiin isaa his files so that deebiin isaa ata jechuudha. Sagaltamii sadaffaa. Sagaltamii afuraffaa here is a conversation between Thomas and Gabriel has sagaltamii afuraffaa maadha biology dash is very interesting to study. Okay, biology which is my favorite subject is very okay. A which is my favorite subject, B which is my favorite subject, C that is my favorite subject, D that is my favorite subject. Demisa biology biology which is my favorite subject is very interesting to study. Demisa ata jechuudha. Sagaltamii shanaffaan Thomas if Gabriel Jinhaasani Thomas Gabriel maayidhani constant use of social media leads to low reading habit jechuudha. Yeroo hunda walitti aansanii social media laaluun gara akkati dubbisurraa habitii kee xiqqeeffatu si godha jechuudha. Yeah, you right sirriitti dhugaa. Kanaaf ennaan Gabriel maayidhee yaada isaa kan walii galee moo waliin galle. Maayidheen constant use of social media walitti aansanii social media fayyadamuun kuni it leads to low reading habits. Araada ati dubbisuuf qabdu baay'ee xiqqeessaadha. Kanaaf Gabriel maayidheen I don't have reading habits jedhee deebiseefi I have the right to say that jedhee deebiseefi I agree with you entirely jedhee deebisee D I won't say that jedheen kanaaf deebiin isaa maadha C I agree with you entirely jedheen jechuudha. Deebiin isaa maal ta'a C ta'a jechuudha. Sagaltamii ja'affaa the committee dashed the issue thoroughly at the meeting yesterday. Kanaaf the committee was discussed. The committee was discussed the issue thoroughly at the meeting yesterday. Okay. Sorry, Debisa sin tau asirati Debisa. The committee discussed the issue thoroughly at the meeting yesterday. Debisa dita chuda. Malifenan past tense de male. CEO katau taate past tense de past passive idan ta'a. Kanaaf the committee discussed the issue thoroughly at the meeting yesterday. Kanaaf deebiin isaa osoo issuun dura dhufee jiraate deebiin isaa maal ta'a si ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan the committee discussed mari'atan jenna malee mari'ate hin jennuun. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a dii ta'a jechuudha. Sagaltamii ja'affaan. Sagaltamii torbaffaan it look as dash hour and a half to arrive at the tourist site. Okay, it look as an hour. Okay, a hour and more, an hour more for hour and none. Okay, more the hour and none. It took us an hour and a half. Okay, to arrive at the tourist site. They mean sa dita chula. Kuni why articulate chula. So it took us the hour in general. They mean sa D an hour. Just etchitun maida silently. Hour in general. Hour general. Honor general. Honest general. Honored. Honorable general. Kanaf just etchitun maida bainan silent teacher. Honesty. Honest and nature. Honest. Kanaf they mean sa etchin akiman head maida silent teacher. Kanaf akka dubbachiiftu dubbifamaa jechuudha etchin. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? It took us an hour ta'a jechuudha. Sila aniin maalidha? Aniin baay'inaan dubbachiiftuuf duraa ta'a. Fakkeenyaaf an egg, okay, an umbrella, you see? An apple jennaan. Maaliif jennaan aniin dubarra ani taanee maa turuuf qaba? Dubbachiiftu jechuudha. Dubbachiiftu shalaan kee takka ta'uu qaba jechuudha. Garuu ammoo asitti maalidha? Jechi echi kun maqaan mataan isaa maalidha? Sagalee maaliif keessaa qaba? Saawundii maaliif keessaa qaba? Sagalee saawundii dubbachiiftuu A of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Sagaltamii saddeettaffaan maalidha? I went shopping dash my sister cleaned the house. Okay? I went shopping ani suuqii deemee jedha. Okay? Suuqii deemee
I went shopping, my sister cleaned the house. Oh, he obent yammo mana qulqulleessite jedha. Amma jidduu kanatti maatu galuu qaba. Silaa jechi however osoo jiraate baay'ee I mean therefore osoo jiraate baay'ee deebii gaarii ta'a. Kanaaf ammaaf bakka kana akka galuu I went shopping during my sister cleaned the house. Yeroo obboleettiin kiyyaa mana qulqulleessite jechuudha. Okay? Kanaaf deebiin isaa aataa jechuudha. Okay, sagaltamii sagalaffaan the exam dash at 8 o'clock a.m. tomorrow morning. Gaafii kun gaafii baay'ee tricky-dha. Deebii lama of keessaa qaba. The exam dash at 8 a.m. tomorrow morning. Kun is about future plan jechuudha. Waa'ee silaa simple future ture osoo wiiliin jiraate shakkiin qabu jechuudha. Amma wiiliin hin jiru. Kanaaf wiiliin hin jirre as dura yeroo barannu faayidaawwan teensii keessaa teensii simple teensii fi parent continuous tensiin pilaanii fuulduratti wanta fuuldura gootu wayii fayyadamuu yookaan immoo ittiin fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf the exam starts tomorrow jechuudha. Qormaanni bor jalqaba. Yookaan immoo you can say the exam is starting tomorrow. Yookaan immoo qormaanni bor jalqabamaa jira jechuudha. Yookaan immoo the school is starting coming week. Manni barumsaa torbaan dhufu jalqabamaa jira. Or you can say the school starts coming week jechuudha. Kanaaf deebiin isaa keessatti irratti is started hin ta'u, B irratti starting jedha hin ta'u, C is starting, D starts. Kanaaf deebiin isaa sirriin kaminni lameenuu ta'uu danda'a. Irra caalatamuu kan filadhee the exam starts jedha D godhachuudha. Teensi kamiin deebisee teensi simple parenthesis deebisee jechuudha. Garuu ammoo C illee ta'uu danda'a. C illee ta'uu danda'a jechuudha. Gaafii dhibbaffaan maal jedha? Speaking on the phone. If you press the red button, the call dashes. Okay? Speaking on the phone, if you press, okay, bibilan yeroo haasutee rabaate, if you press the red button, okay, diiwanni diimaa yoo gatuute, press yookaan ammoo saayinii diimaa yoo gatuute, the call bilbilmaataa is in this ni dhaabataa jechuudha. Okay? If you press the red button, the call in this jechuudha. Yeah, kuni maadha? Kuni general fact jechuudha. General fact jechuun immoo zero condition jechuudha. Zero condition irratti wanti tokko dhugaa ta'uu isaa kan ibsa jechuudha. Kanaaf if you press the red button diimaa tu'ite silkiin cufamoo jettee you welcome gaafachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? The call in this, okay, aataa jechuudha. Dhibba tokkoffaan maalidha? Many accidents occur dash drivers are often reckless. You see guys, many accidents occur kan uumamu because drivers are often reckless. Kanaaf deebiin isaa sababa isaa eetaa jechuudha. Dhibbaaf lama. The professor said that he dashed in the university. Okay? The professor said that he dashed in the university. Kuni maadha? Kuni waa'ee condition, report speech jechuudha. Kuni waa'ee report speech jechuudha. The professor said that. Kun amma maadha? Direct report hin ta'in indirect yookaan ammoo report speech jechuudha. Kanaaf haasaa nama tokko maal godhee haasaa nama tokko report godha jechuudha. Kanaaf maal ta'a? The professor said that he had taught in the university. Okay, deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa B ta'a jechuudha. He had. Okay, tensi kama garami jirama? Tensi yookaan ammoo past perfect jirame yookaan ammoo tensi simple present jirame jechuudha. Simple present jirame akkas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf the professor said that he who taught A ta'uu danda'u maaliifi osoo he who jedhee verb waan jedhee rakkina hin qabu A ta'uu danda'a. Siin ammoo will teach. Will teachin ammoo yeroo hundayyuu williin past isaa maadha? Huji jechuudha. Past deebiin isaa akkasii fakkaatu. Deebiin past ka ta'u kaminni A ta'a jechuudha. Williin huji ta'a jechuudha. Verb waan jechuudha. Kanaaf will teachin reportidha. Yookaan ammoo direct speechidha. Kun ammoo is teaching jedhamu. Was teaching gosa deebisaa sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B haa ta'u ta'a jechuudha. B haa ta'u ta'a.
Gaaffii dhibbaaf sadaffaan maalidha? Abbabaaf Tasaa Wajjinaasee dash car was blocking the street. Dash Tasaa mala it was my uncle's car. Kuni waa'ee maalii haasaa? Waa'ee qabeenya, waa'ee meeshaa wayii haasaa jechuudha. Kanaaf naan deebiin isaa maal akka ta'u hin beekama. It's about position, waa'ee ownership haasaa jechuudha. Kanaaf makiinaa eenyutti yookaan immoo konkolaataa eenyutti karaa street cufee 9 it was my uncle's car. Konkolaataa ankilii kiyyaa ture jedheen jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Who car was blocking the street? B. Whose car was blocking the street? C. Whom car was blocking the street? D. What car jedha? Deebiin isaa gaafina maal ta'a? B. Whose car was blocking the street? Konkolaataa eenyutu karaa cufennaan it was my uncle's car. Asitti my uncle's car konkolaataa abbeeraa kiyyaa jedhee ibsa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B ta'a jechuudha. Dash she dash that soap without reading a receipt. Okay? Osoo beeksisa yookaan immoo resiitii yookaan immoo waraqaa hin dubbisin sooppi san maal goote dalayde moo dhandhamte ta'a jechuudha. So you can say akkamatti yoo shiitii laatan yoo isin gaafiin isin mul'ata waan ta'eef gaafii laatanii deebisuu dandeettanii kanaaf deebiin isaa maal ta'a? You can say has she made that soap without reading a receipt? Deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. Dhibbaaf shanaffaan I kept on looking for a sign. I kept on looking for a sign. But I didn't see anything for it was so dark. Kuni waa'ee conditional, kuni waa'ee model verbiiti. Model verbi waa'ee kaniin isin barsee jira. Especially model verbi waa'ee kaaniif kujira isin barsee jira. Kanniin keessaa kujiin faayidaan isaa maal? Yeroo baay'ee kujis yeroo tokkuma to talk about what? To talk about past activity. It's about used to. It's about past, discontinued. Isinitti mee jechuudha. Kaanin yookaan immoo waan tokko yeroo dabre keessatti dalagamaa ka dure yeroo dabre keessa jechuudha. I couldn't tell isin jedhee waan sana akka hin dandeenye jechuudha. Kanaaf deebiin isaa gabaabina jechuudha. I kept on looking for a sign. Saayinii yookaan mallattoo kan yeroo dheeraadhaaf ilaalaa ture. But garuu I could not in dandeen. I could not see anything for it was so dark. Waa'ee yeroo dabree dubbataa jira jechuudha. Waa'ee waan dukkanaa'ee waan tureef arguu hin dandeenye jechuudha. But I can't jechuudha. I couldn't jechuudha. Cause I kept kalumaadha past tense jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B ta'a jechuudha. Deebiin isaa B ta'a jechuudha. Gaaffii dhibbaaf jaaffaan she wondered if dash a new laptop. Okay? She wondered if kuni seera grammarity, seera waa'ee wonderiidha fuulduratti isin barsiisa. Kanaaf she wondered if I had bought a new laptop. Okay, osoo laptop haaraa bitattee jiraatte she wondered jechuudha. She needed yookaan ni barbaadde jechuudha gara biraatti jechuudha. So she wondered if I had bought a new laptop. Okay, she wondered if I had bought a new laptop. Okay, also an laptop haaraa bitadhe she wondered taate jechuudha. Okay, akkasii ajaa'ibsiifatti akka jedhamu jechuudha. Okay, so you can say the answer is what? If you had bought in jedhamu if I had bought. She wondered if she wondered if I had bought a new laptop. Kanaaf deebiin isaa D ta'a jechuudha. Dhibba tokkoof torbaffaan maalidha? You dash try paying them more money to get the job done. Okay? You dash try paying them more money to get the job done. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? You are to, you were to, you have to, or you can say you should try. Deebiin isaa maal ta'a? D. You should try paying them more money to get the job done. Jechuudha. Kanaaf conditional irratti ammallee model verb irratti focus ta'a. Deebiin isaa D ta'a jechuudha. Deebiin isaa D ta'a. Dhibba tokkoof saddeettaffaan maalidha? Dash telephones first appeared. They were called talking telegraphs. When telephones first appeared, okay, they were called talking telegraphs. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? When, A, B, next, C, then, later on. Deebiin isaa
It's about why past continuous tense da deebiin isaa when ta'a jechuudha. When telephone first appeared, okay, they were called talking telegraphs. Deebiin isaa ta'a jechuudha. Okay, dhibba tokkoof sagal. The accident if he had been more careful. He dashed the accident if he had been more careful. Kuni conditional da. Conditional keessa conditional kamini. If he had been kuni conditional type 3 jechuudha. Kanaaf conditional type 3 laaltee hubachuu dandeetta jechuudha. Salphaa jechuudha. Osoo waan kana jenne conditional kam akka ta'e hin beektaa jechuudha. Kanaaf main clause irraa laaltee jechuudha. So if closing kenna past continuous, I mean past perfect da. Main closing kenna immoo present conditionally. Kanaaf maal ta'a? Would have avoided ta'a jechuudha. Maaliif ennaan formula isaa beeku qabdi yeroo hundayyuu would plus have plus verb 3 ta'a jechuudha. Kanaaf the answer should be A ta'a jechuudha. Okay, B illee ta'uu hin danda'a. Garuu ammoo if closing case dhowwaa jechuudha. Maaliif ennaan formulaan kee had plus verb 3 waan ta'eef B ta'uu hin danda'u. D illee ta'uu danda'a would avoid ta'a. Maaliif ennaan yoo conditional type 2 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa gaabinaan maal ta'a? A ta'a jechuudha. Okay, now let's move on to the next question. Gaafii ittaanu maalidha? The hens dash plenty of eggs in the 3 weeks time jedha. Kunillee grammariidhaan wal qabata. Grammari keessaa tensi present perfect jechuudha. Kanaaf formula isaa bicha eegnee deebisuudha malee hiika biraan qabu jechuudha. Kanaaf the hens A have laid, B have been laid, C have been laid, lied, D have lied. Dursayyuu C fi D olaallee lied jedha sirrii miti. Liedin past tense lieti. Deebiin isaa akka ta'u A fi B keessa tokko ta'a jechuudha. C fi D completely hin ta'u A fi B keessa tokko ta'a jechuudha. Okay, maaliif A ta'e maaliif B hin taane jedhu immoo walumaan ilaallachuu. Kanaaf gabaabinaan the hens have laid plenty of eggs in the 3 weeks time jedha. Kanaaf deebiin isaa A ta'a jechuudha. Okay, the next question is gaafii ittaanu I will raise your case dash I see the manager. I will raise your case. Okay, I will raise your case dhimma kee nin kaasa I see the manager. When I see the manager. Okay, yeroo manajera arge jechuudha. Okay, I will raise your case when I see the manager. Okay, since if 40 in ta'u osoo ganatti past tense dee jiraate deebiin isaa since ta'u ammaaf deebiin isaa maal ta'a? When yeroo argee yaada kee ni kaasa jechuudha. Okay, gaafii ittaanu gaafii 112ffaan maalidha? I wish I dash to your advice about spending my money wisely. Okay, it's about regretting jechuudha. Waa'ee gaabbii haasaa jechuudha. I wish I dash to your advice. Osoo advice kee dhagee jiraadhe waa'ee qarshii balleessuu irratti bareedu turedhe gaabbii haasaa jira. Kanaaf kun salphaadha. I wish gaafii irraa baate baay'inaan past perfect fayyadamta. Kanaafiyyuu I wish I had I wish I had listened. Deebiin isaa gaabina maata biitaa jechuudha. Osoo dhagee turaadhe ariif bareeda jechuudha. I wish I had listened to your advice about spending my money wisely. Maaliif ennaan namichoon kun qarshii balleessa jira jechuudha. Qarshii xumuree jira jechuudha. Osoo yeroo ati na gorsisan, osoo yeroo ati qarshii hin balleessin jettee natti himsan, osoo balleessu dhabaadhee bareeda jechuu isaati jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? I wish I had listened jechuudha. Okay. Okay, gaafii kun sadaffaan Meron decided dash home as soon as possible. Okay, Meron decided dash home as soon as possible. Meron decided to go. This about infinitive verbs. Okay, gerund jira, gerund infinitive jira. Kanu kuni gerund something kuni infinitive jechuudha. Yookaan ammoo infinitive without two. I mean, infinitive with two jechuudha. Okay, two wajjin decided asirratti ilaala. Gaafii ministeera dalagee jira. Meron decide. Decide kana booda ka dhufu maalidha? Gerund immoo infinitive. Kanaaf jechooti funduratti isinii barreessa. Garuu gaafiiwwan ministeeratti illee dalagee jira. Especially ministeerii bara 2013 irratti dalagee jira. Barreessillee jira jechuudha. Jecha decide ta'anii ka dhufu maalidha? Going immoo to go. To plus verbi immoo gerundi.
Of duuba deebi'aatii ministirii 2013 irratti jechoota sila barreessaniin jechoota tuuluu hordofan. Jechoota saniin taanee tuuluu fuulaa beekamaa jechuudha. Keessaa beekamaa jechuudha. Baay'ee jiranii keessaa beekamaa barreessee jira. Kanaaf sheetii bara ministirii 18ffaa bara 2013 irratti ilaala. Okay, kanaaf gaafiin 13 maal ta'a? C2 goota jechuudha. Gaafiin 14ffaan you dash get professional advice before buying very expensive materials. So you can say D you had better. Kuni why had better? Why should he? Fundura simbarsisaa na obsana dhageeffattan funduratti jechuudha. Jummaatiin dhufe Oromiyaa. Kanaaf ennaan deebiin samaltaa D ta'a jechuudha. 145ffaan maadha? I finish work, comma to the beach and found a nice place to swim. Okay, kuni grammar keessatti baay'een beekamu. Garuu waan isin beeku qabdan hima ta'u keessatti tensin simbibanteessu dhumnaan tensi masaniin deemtan jechuudha. Tensin ammoo paasensi dhumnaan paasensi maan deemtan jechuudha. Amma himi koo laala I finished work hojii xumuureedha. I finished work hojii xumuure comma. You see? I finished work jedhee rabee was working jedha. Is working jedha. C worked jedha. D works jedha. Kanaafuu kam ta'a? I finished work hojii xumuure comma walked deemee to the beach. I finished work and walked to the beach. Hojii xumuure gara beachii deeme jechuudha. Past tense jechuudha. And found a nice place to swim. And bootaa yookaan immoo iddoo gaarii bakka itti daaku yookaan immoo barbaada jechuudha. Found a nice place to swim. Bakka gaarii kan daaku barbaadadhee jedha. Kan waa'ee past tense haasaa jechuudha. Waa'ee fuucharii, waa'ee ammaa haasaa hin jiru. Waa'ee maalii haasaa jira? Waa'ee past tense wanta gochi xumuramee haasaa jechuudha. Kanaaf I finished work and I walked to the beach ta'a jechuudha. Deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. Okay, now let's go to the next question. The whole story, okay, the whole story dashed by the kiddies in a few days. Okay, the whole story, A was forgetting, B had forgetting, C forgetis, D forgot. The whole story forgot by the kiddies in a few days. Okay, kuni condition, kuni why active passivity. Why active passivity? Okay, A rayamaru, D rayamaru, din forgot ya past tense da active passive adan demu auxiliary verb dema forgot jedhamu what dubara hafe jechuudha. Easy yookaan immoo ami yookaan immoo was yookaan immoo were dubara hafe. Silen in ta'u B nammoo had forgetting jedha. Gaafa had jedhe conditional type active passive irratti gaafa had jedhe verb si jedhe jidduu forget maal ta'uu qaba? B ni seenu qaba. Being senu qaba jechuudha. Maal ta'uudhaaf? Passive ta'uudhaaf. Kanaaf gaafin kun passive akkamiin beekna? Kun asitti baay'ee nu kennameera. The whole story dashed by the kiddies in a few days. Story'n guutuun ijoolleedhaan dubbifamee jechuudha. Okay, dagatamee jira jechuudha. Kanaaf had been forgetting ta'a. Ammaaf deebiin isaa jechuudha. Past tense dha. A ta'a jechuudha. Maaliif jennaan the whole story was forgetting. Active passive maala? Tense past tense jechuudha. Tense past tense passive ta'a jechuudha. Kanaaf the whole story was forgotten by the kiddies in a few days. Guyyaa muraasatti story'n guutuun dagatame jechuudha. 147ffaan I can't sleep rafuu hin dandeenye. That noise is really annoying. Kun waa'ee adjective, waa'ee annoyed fi annoying jechuudha. That noise is really annoying. Okay, annoyed enne namicha jennee jira. Okay. One san jennee jira. That noise is really annoying ta'a. Sagaleen kun baay'ee na aarsaa jira yookaan immoo na aarsee yookaan immoo hiika isaatti baay'ee focus hin goonu yaada isaatti. Okay, annoyed tamoo annoying ta'a. Waa'ee kanarra fuulduratti illee hin barannaa waa'ee adjective dha. Kanaaf deebiinsaa I can't sleep rafuu hin dandeenye. That noise is really annoying. Jechuudha. Yoo nama ta'e yookaan immoo yoo wanta wayii ta'e annoying jenne. Fakkeenyaaf he is boring jenne inni nama dabbara jechuudha. He bored nammoo waa wayii ta'uu danda'a jechuudha. So that noise is really annoying. Sagaleen kun baay'ee nama uffachiisa yookaan immoo na aarsa jechuudha. Okay, 148ffaa kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B ta'a jechuudha.
dhibba tokko kudha saddeettaffaan maalidha? You wouldn't have lost your job if you dash your boss. Again, the question is about conditional type 3. Kun waa'ee conditional type 3 jechuudha. Maalin beekna? How do you know? Akkami beekta? Yoo beektellee deebisaa beektellee akkami beekte? How did you know? Akkami beekte? Just by looking what? By looking the given main clause. Main clause kana milaalte beekte. Akkamitti? You wouldn't have jedhala. You would not have lost jechuudha. If clause fi main clause jira. Kaama sisi kenna maalidha? Ha? Main clause kenna. Main clause ke maalidha? Would have verb 3. Kanaafuu if clause maal barbaadachuu dharee kan laaltee kan deebisan jechuudha. If clause maal ta'uu qaba? Past perfect ta'uu qaba jechuudha. Past perfect ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Een ta'uu, siin ta'uu, diin ta'uu deebiin isaa B ta'a. If you had not insulted your boss, you wouldn't have lost your job if you had not insulted your boss. Also, boss yookaan immoo halaqaa kee yookaan immoo hoogganaa kee arrabsuu dhabatte hojii kana hin dhabdu turte. Garuu but you insulted your boss and you lost your job. Kanaafuu halaqaallee arrabsite hojiillee dhabdita jechuudha. So don't try to insult your boss. Never and ever. Demisa bitachu. Question number 119. 119. I think she did an excellent job on her presentation. This is about tax question. Why tax question chula? Kanaf why kanal ratile tense ratile barakumalaf. I mean ministry kumalaf. Asalirat delegate. I know it's delegate actually balala why kanal ratile ak delegam. Kanaf, I think she did an excellent job on her presentation. Why tax question David should have married to Focustana, Dursa tensi ki addam bafata chule. Tensi skin and tensi committee. So do I, so did I, so can I. Kunika the Mumaratunda, tensi chule. Kanaf and nan, I think she did jela. She did a gaff singer mara past tense chule. Kanaf Kadeb Sumara, so did I. Okay, ega tensa dambas about ego momalalta, lama for malalta. Himni sikenam kun negative wa affirmative to da dan bafata chulu. Kanaf, I think she did an excellent job. Kunim kun affirmative or negative? Affirmative. Also mola, I think she didn't also negative ga. Gava yo negative man debis taichul. Yo ma affirmative mara affirmative man debis taichul. Kanaf, neither do I into. Malifi asit do jira. Tense kam to kabsila. Simple present tense. B, neither did I. Into Marifanan, Sila Debin Sasin negative. Jetunsa, I think she did an excellent, also did not ejrate. Negative ante astilemara, negative in Devin. Neither did I negative. C, so did I. D, so do I. So do I into Marifanan. I think she do Jenny. She did Jedemare Kanab Devinsa. I think she did Jeravante Devinsa, so did I. And later. The last question, but not the least, Kanuma is a Kaluman Tanachula. The marketing plan dash I was talking about was the one that may be implemented recently. So the marketing plan which I was. Why we are Sajan Tef? One brown naso, one brown, each Tifla. Kun why relative close one Tef? The marketing plan can I injuru how injuru they mean samala is talk about something what we want us of the marketing plan which I was jira kan of they mean sa sita chula. Okay, asrat gafi buku idamar tumurama amammo sheet makana barakum alaf lama kula sadi narganne kula sadi yorgan sindalaga barakum alaf lama kanati gafi yero tano chula hadda asmar damne. Okay, walitu de sensati bayon demuf Yoro tanu gafi wae communicating girati isini dalaga party Afaan barakum lama yoro tanu isini dalaga chula bakalama koda hunda yu bakalama lama isini koda chula kanaf kan le kuta tukofa da suma daba kuta lama fa samo yoro tanu wae communicative activities karu yo agar tan jiratan isin dura dalaga ana mo siti debisa isinifan ibsa chula kanaf dawato da channel aku English Oromic Gafuwan insurance barakum lama hadaf delegates ni DS kana fakata gafuwan dele kana te gafiyo qabatan yo kana mo komiyo qabatan yo kana mo gafi kun dongorwatan you are welcome nagawachun dandetan nasresun dandetan I'm just a teacher I'm a mechanic
human beings, I might be make a mistake. Okay, I'm not God. Ilma namaati waan ta'eef dongoruu danda'a. Yeroo deebisu dongoruu danda'a. Kanaaf yoo dongore na sirreessuu dandeettanii yoo ammoo deebisaa shakkitan yookaan ammoo you can prove it from waa'ee bakka biraarraa prove gochuu dandeettanii. Kanaaf waan beekurraa gaafii bahadhaaf isinii qopheessa asuma dhaaba. Akkasumas ammoo harbaa guyyaa hundayyuu gaafiiwwan inshuraansii bara 2000 fi bara jiru hundaa isinii dalagachuudha. Haga danda'a jechuudha. Haga argadha jechuudha. Kanaaf hadhaaf asirraa qabaa jira. Yeroo taanu barumsa biraatiin hanga walitti deemnutti yookaan ammoo kilaasii Friday nu fuuldura jiru gaafiiwwan barumsa model verbii isinii dalaga waan ta'eef Friday model verbii walitti deebina. Kanaaf kilaasii wixatallee yeroo taanu isinii dalagaa. Ammaaf xiqqoo biizii waan ta'eef noof kolchitanii yeroo baay'ee kilaasii irra daddarbaa jira. Kanaaf noof kolchitan yookaan ammoo dhiifama naa gootan jechuudha. Baay'ee biiziidha. Wanta biizii na godhe jira waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti ji'a lama kana keessatti baay'ee biiziidha. Kanaaf viidiyoo waraabuun baay'ee na rakkisaa jira waan ta'eef guyyoota irra dabre yoo jiraate yookaan ammoo yeroo amma fuulduratti illee irra dabre na ilaaltanii garuu seeraan fagaadhu deebi'ee ni dhufa jechuudha. Hadhaaf barumsa kiyya asuma irra dhaaba. Nagaan naa tura naaf jiraadha. Bye bye. Love you all. Bye, Mr. Cameraman.